السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليين خيا دام سجبابات وكون كبدي سنفري عده دام سخنا شير قراتي والبرانجها دام سجايبات وأنا دور رابرة تنجتيات. إنني اسمالي وان هذا في علمه الدموري وان أبا في علمه الدموري فرا الدموري أنا في أنا هند الدجريفت وان سبب إساتي بلتين نما ميقا ديجمت سبب إساتي نما ميقا تقرب سمي سبب إساتي نما ميقا مكان التبادي وانسان الرهين إسيني في دبتشو برباد والناس مالي يوجدتن يرو نما تقرأتي قرآني كرامي نما شيطاني سيني تكاهو جني سيني رتي قرآني كرامي شيطاني أتشي خيسا دبتو سن وان جاء رتي يجو الرقودان هواس خينيا وان شيطاني دبتو سن أكا وان رب بجيتي ترقوم سن وان شيطاني همسن رقاك أبتما رقا دبان دبتي فرطم مالي وانهم كجيب جانين منن دوبا ونيسين هبچو قبدان شيطاني هقوم تكا رغانم عمري إساتي تتكا رغاهم من بيخو يرو تكا نادرة والنادر لا حكم له جانو لماين سنف دوا مالتو نور رجرا واني شيطاني قته مسان هندي ربان ربتي رغادا هم فرتنا جيچو برباديت رغادا جتني هم فرتنا دا الرغدان سي خجب شيطاني خن يرو قرآن اتكارا امني مهدم نركت yeroo rakkatee bahuudhaaf dirqamu sanitti badii guddaa takka dalagee bahuu fedha jechuudha. Nama inni akkaan jaalatu tokko wajjin walitti diree biraa deemuu fedha jechuudha. Haadhaa fi abbaa, jaarsaa fi jaartii, ilmoo fi haadha adda muree biraa deemuu fedha jechuudha. Kanaaf maal sin ja'a? Ana jaartii ilma keetiitu siiriitti godhee bakka akkasii deemeetiin itti godhee jira. Gowwaan keenya maal godha? Dibbaan dibbatti wanni kun dhugaadha jee fudhata jechuudha. Sahihaa jeetuma fudhata. Khasaaraadha wanni kun. Nama meeqaa sababa kanaatiin bultii dhabe. Waan shayxaanni badhaasa itti shayxaana isaanii biraa argachuudhaaf dalagu kana dhuga fudhatee nama meeqaa bultii isaati. Jaartiin tiyasirii naggoota jee nama meeqaatitu jaartii intalaatitti hijaabu. Intala jaartii ilmaatitti jechuudha. Nama meeqaatitu jaartii ilmaatitti hijaabu. waan shayxaanni nama keessa dubbatu kana fudhatee ollaa meeqaa gargar diigame jaarsaa fi jaartii meeqaa wal hijaawee amma adda adda jiraachuu jira sirina goote jee waan shayxaanni nama keessa jeesu dhageeffate wanni inni dhibbaan dhibbatti isiniif himu shayxaanni yeroo takkaa dhugaan dubbatu dhugaadha wanni takka namni tokko deemee falfala godhuullee ni mala garuu ka hawaasni keenya dhibbaan dhibbatti wanni shayxaanni jeesan dhuga jee fudhate san dhugaa miti shayxaanni yeroo muddamee nama wallolchiisee fira waliin naqee biraa deemuu barbaada jechuudha. Kanaaf carraa kennitanii fi akka bultii teessanis hin diine abbaa fi ilmoonis akka wal hin dhabne akkasumas maatii fi maatiin akka wal hin dhabne. Dhaamsi xiyya karraadhumaa sheekkoota nama quraana namarra qaraanii shayxaana nama keessaa baasaniif. Shayxaana yeroo nama keessaa baastan maqaa himsiisuun hin jiru. Tokkoffaa maqaa himsiisuun hin jiru. Maaliif shayxaanni amanamaa miti? waan fedhe himachuu danda'a yoo fedhe gorsumatti qara'u jiru sanuu ana si hijeesi himachuu danda'a ati isa taateetii miti nama san seenteetii miti wanni inni deemuuf maatii tana gargar baasuudhaaf saniif namni qur'aana nama qara'u nama iccitii qabachuu danda'u ta'uu qabaa jaan akka maatii fi maatiin gargar hin baane namni yeroo inni qur'aana nama qara'u bira jiraatus nama iccitii qabaachuu danda'u ta'uu qaba malee nama hunda ol yaammatee darsaa dabbuu qaasif bira guuree quraana nama qara'ee giseenii fi inni itti qara'u ana abalu gisee jee namni hundi dhagee waan san fuudhee abalu tutubbar abalu seeni abalu seeni abalu sirii waan shayxaanni jee kana fuudhee hawaasni keenya meeqaatitu wallolu jira kanaafuu waan kanaan hin dagamina ifirraa eegaa naamsa xiyyaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.